jireenya akkamii jireenya milkaa tokko yoo jiraatan illee gammadanii maaf hin jiraanne guyyaa tokko gaabbii numa qaba. Wanti maatiin ofii namaaf hin gammanne yookaan itti gammadanii eebbisanii yookaan karaa nama hin buusne oolee bula malee gaabbii ni qaba. Maaliif jennaani osoo guyyaa sana akkas gochuu baadde ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kooti kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif hawaayyaatu akkam turtan akkam isaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee ajiraatu isin jecha namoonni chaanala kana faarataatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdu isin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira akkuma jalqaba mata duree irratti argitan kana jechuudha tibba kana kallattii kamiiniyyuu miidiyaa kana cinaannaqaatii jiru waa'ee jaalala wal qabateedha. Jaalalli bara kana dafeellee nama qabaa akkasumas immoo dafee wal nama jibbisiisanatti fakkaata. Gariin wal addaan bahuu gariin immoo iyyuu haala maatiidhaan wal qabateen akkasuma wal fudhatanii badaa jiru jechuudha. Innis waa'ee Abrishii fi Ruutaa jechuudha. Maaliif jennaani namoonni baay'een gaarii godhan sirriidha warri jedhan hin jiru akkasumas immoo wanti kun sirrii miti. Maatii ofii ayyamsiifachuu turre caalaa wanta maatiin ofii namaaf hin ayyamne gaarummaa hin qabu dhumni isaa warri jedhan ni jiru jechuudha. Ani akka yaada kootti akka ilaalcha kootti namoota akkas jedhan saniin deeggara. Sababiin isaas jireenya namaa keessatti jechuudha wanti maatiin ofii namaaf hin eebbisne yookaas immoo wanti maatiin ofii itti gammadanii tooniyyuu eebbisanii karaa nama hin qajeelchine hin milkaa'u dhumni isaa jechuudha. Akkasumas immoo iyyuu oolee bula malee guyyaa tokko gaabbii ni qaba. Haaluma kam keessattuu iyyuu namni sun jireenya gaarii maaf hin jiraanne guyyaa tokko ni gaabba gaabbii ni uuma. Kanaaf sa'aatii kanatti immoo battala kanatti immoo jechuudha namatti hin mul'atu. San ammoo iyyuu tarii warra jaalalaan qabamee yookaas immoo rakkoo san keessa darbee rakkoon har'a Abrishii fi Ruutaa mudate kun isaan mudatetu hubata yookaas immoo isaaniif taradda'a. Gariin garuu warri waan akkasii hin qabamanii hin beekne murteessuu illee hin danda'anii maaliif waa'ee isaa sababarra hin beekneef jechuudha ni ulfaata. Yeroo sanatti osuma beekanuu akka nama wallaalaa akkasumas immoo osuma fayyaa qabanuu akka nama dhukkubsataa nama taasisa. Kana dura sirraa dubbadheera waa'ee jaalalaa kana jechuudha. Nama bakka sana ga'ee iddoo sanatti mul'ate qofa turraa beeka jechuudha waan sana. Kanaaf ani warroota amma waa'ee isaaniitirraa dubbataa jiran kana keessa eenyuun deeggaraa warra sirrii miti. Wanti maatiin ofii namaaf hin ayyamne yookaan maatiin ofii itti namaaf hin gammanne boru gaabbii qaba warra jedhan san isaanii nan deeggaraa jechuudha. Sababiin isaas sirriidha namni kamiyyuu jechuudha. Gaafa wal jaalatu akkuma isaan wal jaalatan sana jaalala isaanii sana immoo milkeessuudhaaf yookaan jaalalli isaanii sun akka jaalala dhugaa ta'ee jireenya gaarii waliin jiraatanii bu'aa bahii hedduu chaalenjii qabaachuun isaa dirqama. Maaliif silumayyuu wanti chaalenjii hin qabne wanti bu'aa bahii tokko keessa hin dabarre akkamittiin akka dhufan iddoo sana ga'an irraa barachuullee hubachuullee isaa hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf walumaa galatti jireenya akkamii jireenya milkaa tokko yoo jiraatan illee gammadanii maaf hin jiraanne guyyaa tokko gaabbii numa qaba. Wanti maatiin ofii namaaf hin gammanne yookaan itti gammadanii eebbisanii yookaan karaa nama hin buusne oolee bula malee gaabbii ni qaba. Maaliif jennaani osoo guyyaa sana akkas gochuu baadde osoo obboleessa koosaa muufachiisuu baadde ammam haala cannaqamaas ta'u karaa isaan jedha sanarra goree chaalenjii yeroo sanatti na mudate sana osoo isaan darbeera gizee jedhan ni dhufa. Jireenya namaa keessatti guyyaa tokko gaabbii hinuma qaba. Wanti maatii ofii namaaf hin eebbisne yookaan maatiin ofii bakka itti gammadanii waan kana obbolaa ofiitis ta'ee maatii ofiis ta'ee sirriidha wanti kuni akkanatti jaalattee nuufillee nu ta'eera nullee jaalannee jirra jedhanii eebbisanii tooniyyuu nama sana wajjin akka isheen jireenya gaarii jiraattu hin eebbisin akkuma itti aaranitti obboleessa ishee soo ta'e maatii ishee soo ta'e akkuma itti aaran sanatti yoo hafanii isheen illee ooltee bulti guyyaa tokko jechi isaan har'a lakki dhiisii kun akkasiin ta'uu karaa kanaanii maaliifiyyuu akka aadaa ilma namaatitti akka kanatti mitiiti safuu qabaa wanta akkasii kuni jedhanii gaafa itti dubbatan sana sirriidha isheetti itti hubatamu amma jaalala nama jaalatte san waanuma dhabdu itti fakkaata. Wanti biraa itti mul'atu isaan ala jechuudha. Nama sanaan ala wanti tokko jireenya jedhan itti mul'atu ishee amma jiru. Garuu olee bulaa jaalalli hamma akkasitti jiru kunis maaliif iddoo godhata gaafa bultii dhaabanii mana godhatanii ijoollee argatanii hamma
wanti ishiin har'a dalagaa turte wanti ishiin amma keessa jirtu kuni gaamsanaa tartiiban dura ishee deema yookaas immoo osoon bakka akkanaatti akkas gochuu baadheeraadhe osoon bakka akkanatti immoo kan warri koonaan jedhan akkasuma kan obboleenyi koonaan jedhan dhagayeeraadhe silumayyuu kan waaqayyo waliif dhiisee akka namni kamiyyuu adda baasuu hin dandeenye akkasumas immoo waaqayyo biddeen keetti midhaan bishaan keessanii nama kana walitti jira jedhamee ganama nama eebbisee nama kenna bultii jechuun waaqayyo kan isin eebbisee isin kenna malee akka ofii filatanitti miti. Kanaaf silumayyuu har'a ga'uun koo hin oolu garuu osoo karaa isaan irra jedhan sanarra immoo goreeraadhe kana caalatti yeroo kamiyyuu obbolaa kootiin illee garaa waliin hanqadhu osoo garaa waliin hanqatiin osoo isaan hin muufachiisin biraa hinuman ba'a tureemi akkasuma gara jireenya kootti kana nan dhufa tureemi chaalenjii yeroo sanii sana maafan akka isaan jedhan itti darbuu dadhabe yookaas immoo karaa isaan jedhan sarara maafan goruu didee jettee gizee itti dhaga'amu jira. Namni kamiyyuu jechuudha wantoota akkanaa kana keessa mee namoonni tokko jechuudha osoo hirraa hin hirin wanti waan akka kanaa isin mudatee beeku sirriidha waan akkanaa kuni jettanii warri itti amantame yaada keessan koomenti jala naa kaa'adha maaliif hin beeka parsantii dhibbaan dhibbatte jechuudha sirriidha sa'aatii kanatti waa'ee jaalalaa malee isheetti mul'atu olee bula malee gaabbiin immoo dhumarra jireenyi mahaga milkaa'aa tokko jiraatullee wanti kaleessa dabarsite sun osoo akkas gochuu baadhe silumayyuu osoo fi eegeen duubatti nama afti jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaaf iyyuu wanti walumaa galatti maal yaadni nan asirratti dubbachuu barbaade maal seetanii wanti maatiin ofii nama eebbisanii obboleenya ofiitti gammadanii isaan illee akka waan ofiitti nama gammadanii toniyyuu akka isheen jireenya gaarii jireenya milkaa jiraattu isheen eebbisne tasuma inni oolee bula maleeyyuu gaabbii ni qaba. Suni har'a miti kan mul'atu garuu jechuudha nama keessa darbee chaalenjii suni isa qaqqabee itti gaabbee keessa isaatitti laa mucayyoon tun akkana ni ta'e sana ta'uuf jirti jedheetitti yaada namni sun jechuudha sirriidha. Kanaaf nama waan bakka sanatti rakkoo akkasii sana mudate qofatu beekasin jechuu barbaade tananii kanaaf namoonni baay'ee sirriidha warri jettan kuni wal jaalachuun isaanii sirriidha sirrii miti jechuu miti wal jaalachuun isaanii sirrii ta'ee osuma jiru kan wal jaalatanis waggaan gunnee ji'a muraasa maaliif dhiyeenyuma kana miidiyuma irratti agarrimi marti keenya iyyuu jechuudha namni qaaman jara kana naannawaa isaanii ta'ee tooni garri caalu miidiyaa irratti malee naannawaa isaanii ta'anii haala jireenya isaanii kan beeknu hin jiru jechuudha kan isaan barreessa jalqabe miidiyuma kana irratti kan walitti dhufanillee miidiyaa kana irratti wanta nuti argaa turreedha jechuudha kanaaf walumaa galatti wanta waggaa tokko hin guunnedha isuma keessattuu iyyuu immoo ayyamanii fi dhaxxee aadaa ishee bira teessee barattuyyuu ayyamanii fi warri ishee iyyuu baay'ee gaariidha. Haa ta'u malee immoo yerootti wantoota miidiyaa irratti argan akkasuma wantoota ishee mudataa jiru arganii sababa obboleenyi sirriidha. Maaliif obboleenyi keessan akkasuma namni obbolaa dhiiraa qabdan akkasuma obbolaa shamarraallee maaf hin taane wanti yeroo itti ishee mudate sun qalbiifis ta'uu danda'a. Jarri suni yookaas immoo piraankiiwwan adda addaa kan dalagan sunis isaanii fi akka qalbiitti fudhachamuu danda'a. Garuu footoon ishee walumaa galatti suuraan ishee akka miidiyaa kanarratti dhugaan isin jedha. Miidiyaa nama kamiin jala yoo galtan kallattii kamiin iyyuu suuraa jara kana lamaanii hin dhabdan jechuudha. Kanaaf obboleenyi ishee sun gaafa suuraawwan akkasitti hedduma argametti hedduma kamittiyyuu laxxafamee jiru kana gaafa argan akkasuma immoo maqaawwan garaagaraatiin gaafa jechoota garaagaraatiin maqaa ishee sana kaasan jechuudha itti dhaga'ama nama gaddisiisa. Eenyumtuu bakka sana yoo buutanii ilaaltan osoo nanoo bakka nama sanaa ta'ee toonii dubbii kana hubadhee nama aarsamoo hin aarsu. Nama gaddisiisamoo hin gaddisiisu hojjettanii akka maatii isheetitti jechuudha sirriidha. Maatii isheetitti itti dhaga'ama obboleessa isheetitti itti dhaga'ama maaliif itti hin dhaga'amne yeroo baay'ee jechuudha wanti isaan qalbiidhaaf fayyadaman akka dhugaatiitti battala sanatti ishee boosisuu ishee cannaquudha akkasumas immoo sababa wantoota sanaatiin cannaqamtee jiraachuu ishee waanuma argaa jiranidha waan ta'eef kanaaf obboleessi immoo bakka sanatti maaliif sadarkaa kanaan har'a osoo barumsa ishee iddoodhaan hin gaatiin iddoo galmaan hin gaatiin kun ishee mudachuu danda'a jedhee aaruu danda'a. Maaliif obboleessa ka wajjin dhalate waan ta'eef jechuudha. Gaarummaadha yoo maqaan ishee ka'e jaalata malee jibbaan yookaan wantoota adda addaatiin gaafa maqaan ishee ka'u eenyumtuyyuu hin jaalatu wajjin dhalate jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha warri ishee jalqabumayyuu ayyamanii fi akka ishee dhaqxe iddoo inni jiraatu sana jiraattu kan ayyamanii namoota gaariidha. Maaliif osoo namni kamiyyuu jechuudha maatii keessan biratti waan akkanaa kuni si mudachuu danda'a. Garuu immoo maatiin ofii walumaa galatti bakka akkanaatitti kallattumaadha keessattuu warri baadiyyaatti guddatan haa ta'u jedhee namaa fayyama hin jedhan akka gama kootti jechuudha hin ayyaman jechuudha. Garuu namoonni immoo magaalatti kun immoo
waanuma hundumayyuu kabaddi godhaniitiniyyuu seeraan akkasitti fageenyaan ittiin cannaqaman sababa ta'eefi battala sanatti ayyamanii fi akka isheen deemte tooni isa wajjin jiraatu taasisan jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa galatti wanti maatiin ofii itti namaaf hin gammanne maatiin ofii qajeelchanii karaa nama hin buusne gaarummaa hin qabu miidhaa malee jechuudha. Gaabbii qaba dhumnisaa. Kanaaf walumaa galatti maal irraa dubbachuu barbaadetan ani jechuudha. Namoonni isaan amma hojii yookaan haalli isaan amma irra jiran sirriidha. Baga akkas godhanii sirriidha karaa sirriirra jira jedhanii harkadhaan ibsuun jechuudha. Rakkoo yookaan chaalenjiin har'a isaa mudate kuni namoota sana mudatee hin beeku hin agarree fi maaliif wanta nagarreetti namni hin farada waan ta'eef jechuudha. Garuu warri sirrii miti lakkee karaan kun sirrii miti. Karaa maatiin ishee jedhe yookaan karaa obboleessi ishee jedhe sanaan hordofuu qabdi warri jedhu immoo warra chaalenjiin sun isaan mudatee arganii bira darban akkasuma isaan dhuunfatti illee mudachuu baatu hiriyoota isaaniitirra ga'ee waan irraa barataniif sirrii miti jedhanii mormuu jechuudha. Walumaa galatti gaabbii qaba wanti akka kana dhumni isaa gaabbii akka qabu beekamaadha. Haa ta'u malee waaqayyo ammas jaalala dhuma hin qabne isaaniif haa kennu nama waliin karaa dheeraa imalee ijoolleellee godhatee tooniyyuu wanta har'a dabarsan kana yookaan sadarkaa har'a irra darban kana battala irra jiran sanatti hubatanii tooniyyuu jechuudha. Kaleessa wanti nu dabarsine sun karaa nuti irra dhufne suni bakka tokko tokkotti dogongorri kuni akkas ture dogongora ture. Kanaafiyyuu namoonni immoo akka keenya sanatti in dogongorinaadha. Kan nuti keessa dabarsuun dogongora jedhanii kan nama barsiisan rabbi isaan taasisu jechuudha. Maaliif nama ta'ee namni bu'aa baay'ee hedduu keessa dabarse keessatti jechuudha. Fuuldura isaatiif immoo irraa barachaati waan irraa barate sana immoo akka namni biraa dhaqee bakka sanatti hin miidhamne waan akka sanaatiin namni akka rakkootti hin seenne nama barsiisan jedheen abdii qaba. Maaliif namni jireenyi isaa silumayyuu mana barumsaati akka mana barumsaatitti jechuudha. Kan kaleessa darbe irraa barachaa boruu isaatiif immoo karaa isaa sirreeffachaa imala waan ta'eef kanaaf walumaa galatti rabbiin nama akkasii isaan taasisu jaalala isaaniif haa kennu umurii isaan haa dheeressu. Namoonni baay'een immoo warri adda baanee akkas taanee akkana taanee jettan kunis rabbii walitti isin araarsu. Maaliif tibba kana waa'uma jaalalaati kan miidiyaa cannaqee jiru sababa ta'eef jechuudha. Walumaa galatti jaalala jechuun ulfaataadha. Egaa obboloota ko lafan dogongoretti bakka kanatti dogongorteef jedhaati yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa'adha. Namni ni dogongora. Irraanan biradha irraan deebi'a isiniin jechuu jaalladha. Egaa yaadni koo har'a kanuma fakkaata asumarratti jechuudha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf turaadha. Turtii gaariin isiniin jedha. Laayikii gochuu, sheerii gochuu hin dagatinaadha. Yaada keessan koomentii jalatti ni eega. Turtii gaariin isiniin jedha.